dhufeef Elsay koorsii gurguddootaan qabatee dhufaa jira. Kan dhuguudhaan akkaataa itti galmooftan viidiyoo isaa azalatti isin maxxansee jira. Achi booda kallakise koorsii kee immoo nuti barachaati jira. Warri hin baratin ammoo amma dhaqaatii galmaa. Guyyaa harkafne kabajamtootaa fi hordoftoota ilmaan Oromoo arraantana oduu gammachiisaa fi miidhagaa ta'een isiniif qabadhee dhufe. Isin hundi warri yuutuubaroota Oromoo taatan hundi keessan oduu gammachiisaa kan isiniif qabadhee dhufe. Egaa Elsay Daani'el yookaan Elsay nama jedhamu ni beektan. Chaanaal isaa nuyi sarchi godhaan subscribe gochuu akka hin daganneen isiniin jira. Inni kun Wallagga Bahaa magaalaa Gimbii keessatti dhalatee guddate. Inni kun jaalala guddaa tokko qaba. Chaanaal isaa subscriber 48 kan jirudha. Inni kaan ammoo 30 natti fakkaata. Kaan ammoo kan zibina kana hin beekne kanaaf dhaqaatii sarchi godhaatii irraa fayyadaman isin jira. Elsay Daani'el yookaan Elsay viidiyoolee qulqulluu fi miidhagaa ta'anii fi barnoota ajaa'ibsiisoo ta'an afaan Oromootiin barnoota teknooloojii kan nu dhiyeessaa turedha jechuudha. Amma garuu barnoota miidhagaa fi ajaa'ibaa kan ta'e qabatee dhufaa jira. Koorsii ajaa'ibaa chaanaala isaa guddicha irratti beeksisee jira yoo garti jechuudha. Kanaaf weebsaayitii b1of.com kan jirurratti dhufaa jira. Elsay nama dandeettii ajaa'ibaa qabu viidiyoolee afaan Oromoo kan teknooloojii viidiyoolee qulqulluu full HD ta'an nuuf galakkisaa ture jechuudha. Barnoota namaaf galuu danda'uu fi akka namaaf galuutti bifa sana kan nu barsiisaa ture. Har'a garuu koorsii ajaa'ibaa yuutuubii gurguddaa viidiyoo bareedaa kan ta'an qabatee dhufaa jira. Kana eessarratti jechuun keessan hin oolamu. Yoo yuutuuba isaa irratti maaliif nu beeksistan gaafii keessan ta'uu hin oolamu. Kanaaf eessarratti warra jiru weebsaayitii isaa b1of.com kan jirurratti qabatee koorsii kana dhufaa jira. Koorsiin kun maallaqaan bitama jechuudha. Koorsiileen inni dhufaa jiruun kun kana qofaa miti nuti jechuudha. Akka mataa kiyyaatti barachaatiin jira. Kana qofaa miti. Akkaataa weebsaayitii create ichi gochuu dandeessan web designerii jechuudha. Ichirratti akkanatti kan jirudha jechuudha. Bifa namaaf galu tokko tokkotti hanga dhumaatti kan jirudha jechuudha. Ichirratti barannee harka keenyaan ifii keenyaan kan hojjisiifannee jirudha. Gama kiyyaanis weebsaayitii kiyya dheeyxanii daawwachuu ni dandeessan. Baatiiwwan 5 dura kaniin hojjedhe harka kiyyaan dandeettii mataa kiyyaatiin barachuudhaan jechuudha. Kaniin ifii kiyya hojjedhe ni jira. www.com baradhu www.baradhu.com www.baradhu.com jettanii yoo sarchi gootan weebsaayitii mataa kiyyaa argachuu ni dandeessan. Ichirrattis akkaataa weebsaayitii itti banachuu dandeessan jechuudha. Akkamitti banachuu keenyaan duratti maaltu nu barbaachisa kan jiru maxxanseetiin ture. Achirrattis argachuu ni dandeessan jechuudha. Garuu arraantana kaniin aan dhufeef Elsay koorsii gurguddootaan qabatee dhufaa jira. Kan yuutuubii maallaqa akkamitti nuuf guddisee baay'inaan maallaqa nuuf argamsiisuu danda'a kan jiruu fi akkamitti weebsaayitii banachuu dandeessan kan jiru duraan galakkiseeti jira. Kanaaf birrii 250 yookaan birrii 350 galmaa'uu qofa jechuudha. Akkaawuntiin isaa achirratti ni jira. Reejistar erga taatanii viidiyoolee ittiin reejistar taatan ammoo description box tan jala isin kaayetiin jira. Achirratti dhuquudhaan akkaataa itti galmooftan viidiyoo isaa azalatti isin maxxansee jira. Achi booda galmooftanii baankii dheeyxanii akkaawuntii isaa irra birrii 250 galchuudhaan risitii murattanii dhuftanii footoo kaasuudhaan telegiraama isaatiin ergitanii achi booda innis koorsii sana ichi booda isiniif gallakkisa jechuudha. Ichi booda akka hanqa feetanitti koorsii dabalataa ta'e inni gallakkisu baatiidhaan kan inni gallakkisu hordofuudhaan barnoota miidhagaadha. Maallaqaanuu jechuudha. Maallaqaanuu wallaahi hedduu rakasha birrii 250 hedduu rakasha jechuudha. Barnoota qulqulluu fi bareedaa ta'anii achirratti bifa ajaa'ibaatiin weebsaayitii isaa irratti kan barsiisudha. Kanaaf weebsaayitii isaa kanarra b1of.com jettanii sarchi godhuudhaan reejistara ta'uudhaan galmooftanii akkaataa galmee azala isiniif kaayetiin jira jechuudha. Kanaaf galmooftanii akka irraa barattan abdii guddaan isiraa qaba. Elsay nama dandeettii ajaa'ibaa qabu. Hedduun ajaa'ibsiifadha. Isaa fi shimeemaan dandeettii ajaa'ibaa qaban wallahi hedduu galatoomaadhaan isiniin jira. Barnoota afaan Oromootiin isaa fi Oro Saamsingiin jechuudha. Barnoota ajaa'ibaatiin namaaf gallakkisanii hanga ammaatti illee gallakkisan. Garuu dhiyeenya kana of duuba deebi'eeti jira. Maaliif of duuba deebi'e jechuun keessan hin oolamu. Wanni inni of duuba deebi'eef jechuudha. Viidiyooleen afaan Oromoo teknooloojiidha ilaalamaa hin jiran. Sababni isaa maali jechuun keessan hin oolamu. Kun ta'uu hin qabu.
maaliif jennaan YouTube irratti viidiyoolee teknooloojii afaan Oromoo viidiyoolee mimmiidhagoo how to make money online akkamitti online irraa maallaqa gurguddaa argachuu dandeenya kan jiru hunda qabatee website irra dhufaa jira. Kana hunda gaa lafatti yeroo inni YouTube irratti isiniif galchisu amazing na ajaa'ibsiisa. Viyoora 700 ta'a kun baay'ee na gaddisiisa. Elsay if duuba deebi'e kanarraa Elsay if duuba deebiin kana caala nuuf cimiiti nuuf jabaadhu viidiyoolee nuuf galchise. Koorsii kee immoo nuti barachaati jira. Warri hin baratin ammoo amma dhaqaatii galmaa b1f.com jeesin beesitiin jira dhaqaatii galmaawaadhaan isinin jira. Achirratti amma akkaataa maallaqa ittiin hojjetan bifa gurguddaa viidiyoo babal'aa sa'aat akka kan taane achirratti galchisuudhaaf ammaan tana coming soon teeti jira jechuudha. Kanaaf gaa YouTube maallaqa guddaa akkaataa ittiin nuuf kafalu achirrattis galchisuudhaaf jiraata jechuudha. Ammaan tana coming soon jeeti jira. Nuti gaa warri galmaa'ee barachaa jirru barachuudhaaf eeggachaati jira. Jala bultii godhaati jira. Isinis ammuma dhaqaatii galmaa'aati websaayitii mataa keessanii banachuu ni dandeessanii. Akkaataa YouTube waan adda addaa gaa waan iska amma nuti hin arkin qabatee nu dhufaa jira. Kanaaf gaa dhaqaatii galmaa'aati wallahi irraa baradhaadhaan isinin Elsay ta'e. Kanaaf gaa chaanala isaa namni subscribe hin godhin dhaqaatii amma subscribe godha. Viidiyoon keenya Daboo aartii guyyaa har'aa kana fakkaata. Hamma viidiyoo paartii 5dha kun paartii 6dha. Hamma walitti deebinutti waliin turaa. Yoo yaadni chaanala kanaa isinitti tole subscribe gochuudhaan viidiyoo keenya like gochuudhaan share gochuudhaan nu babal'isa bakka hunda biraa naaf gaa yuutubaroota Oromoo hunda bira akka naaf ga'u barbaada viidiyoon kun. Kanaaf gaa hammaduma viidiyoo keenyaan waliin turan keessaniif yeroo isin qaalisan nu kannitanii hedduu galatoomaa. Isinin jaaladha isinin kabaja. Bye bye. Yeah.